akkam jirtan maatiiwwan chaanaala kiyyaa akkam nagaa qabdan isiniin jechuu barbaada. Duraan dursee warreen gartee chaanaala kanaaf haaroo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Eshi gaafiin lakkoofsa 12 maatii akkana jaa. Which one of the following is true about definite integrals? Definite integral kana keessa kan waa isaa ilaalchisee kan dhugaa ta'e isa kamii jechaa jira. A integrals of gubbarra A jala minus qaba f of x d of x of or derivative of x equal to 0. A is different from 0 ja. In a to b f of x plus g of x into the whole derivative of x ja is equal to integral of b to a to b f of x d of x plus integral on adduma baasee seeruma idoo keenya adda baasee kan nu garsiisaa jiru jechuudha. The right answer is B. What about C? A to B jira f of x d of x equal to hooni fi boota A to B j fakkeenyaaf as a point from A to B kan jiru kanarraa kara B to A j equal hoje minus qaba. The whole minus as ta'u qaba bakka kana. It is not the right answer. And what about D? Is A to B to A from B to A f of x minus g of x the whole derivative of x. So seera hirrisuut khabira lalle mala seero maydu adda baasee nu garsiise. Only the addition and the multiplication have commutative property kan qabu. Seera amala wal jijjiirraa iddoo kan qabu walitti ida'uu fi baay'isuu qofa jechuudha. Hiruu fi hir'isuun seera amala jijjiirraa iddoo hin qaban. For example, A minus B different from B minus A. Kana wajji wal qixa miti jechuudha. B minus A dha wajji wal qixa miti. A plus B equal to B plus A dha jechuudha. Eshi A over B different from B over A. A times B equal to B times A. Seera maaliif maal qofa by multiplication and addition have commutative property. Therefore, the right answer is B is the right answer. And the question number 13. Which one of the following is the source of cash loan? A non-governmental organization to alleviate public problems. B investors involved in home construction for a community. C a group of investors committed in drilling out underground water. D a money line group investing on health improvement sector. Cash loan waa'ee cash loan kana kitaaba tokko lammaffamaati si gama dhumaa kanarra jira achirra dheeytanii ooma tiyooriidha san akkasitti laaluu dandeessan san waa'een cash loan non governmental organization to alleviate public problems ida has for consider the data 11 13 15 18 17 19 and 21. Which one of the following is mean deviation from the mean? Ja mean deviation from the mean ida me waliin haa ilaalluun sininja nafaana bu'a. Amma mean deviation gisee barbaannu fakkeenyaaf mee dura dursoo maal haa barbaannu gisee mean deviation barbaadu deemnu mean deviation from the mean je mean deviation mean irraa median irraa mode irraa kafeen irraa barbaadu dandeenya. Dura dursoo maal harkachuu qabna woon even mean deviation from mean je mean harkachuu qabna yoo mean deviation from median je median harkachuu qabna. Seera amma fakkeenya mean fi deema kana biraa irratti isiniif median fiduu danda'a mode fiduu danda'a kafee fiduu danda'a. Amma kanumaafu akkamitti akka gaaffii general deebistanii isin garsiisuu barbaadan amma kanumarra hubachuu dandeessan. Mean from mean waan jeef mean harkachuu qabna jechuudha jalqaba. Mean gisee harkanne sambooda mean sanirraa murteessinee arganna. Fakkeenyaaf mean jechuun maal average sum walitti daatee hundi isaatu average dhaaf hiruu jechuudha n dhaaf lakkoo numberii dhaaf hiruudha. N keenya 6 tootaaliin samiin 10 takka iddoo kana walitti idoo 10 takka iddoo 13 iddoo 15 iddoo 17 iddoo 19 iddoo 20 takka walitti 96 dhufa. Sambooda n dhaaf hoggaanii fi mean hoggaa argannu sami the sum of all over n. Kanaafu 96 over 6 goonee argachuu dandeenya. Meaning keenya meeqa dhufa?
meaning keenya 16 dhufa jechuudha gizeenii fi 96 fuutee 6 16 dhufa meaning keenya meaning harkanne samboda formula isa mean deviation haalaallu amma formula mean deviation is equals to mean deviation from meaning is equals to the sum of each x minus the mean absolute value keessa jechuudha. Each absolute value keessa the sum of each walitti idaadeen ta'e fakkeenya amma sitti 10 takka hirrisu 16 goota absolute value fakkeenya meeqa dhufa -5 dhufa -5 absolute value keessa meeqan ba positive 5 tebba plus goota each walitti idaawwan deemtuuf 13 minus 16 meeqa tufa -3 dhufa sila fakkeenya absolute value keessa jira maal goota positive 3 tebba akkasumatti ichi walitti idaate ni fitte jechuudha 15 ambitti haayido 15 hirrisu 16 meeqa dhufa minus takka dhufa minus takka jechuun absolute value keessa meeqan ba positive takka tebba ishi walitti idaame jechuudha plus asitti 17 hirrisu 16 meeqa taawaqnis positive takka absolute value keessa takkuma tebba akkanatti hunda isaatu gizeenii fi takka takkaan asi 5 idoo each mini irraa irristeeti absolute value keessa walitti idaadimna kamma walitti idaane sanitti jechuudha gizee akkasii walitti idaada fixxee 18 dhufe walangalli amma over n n keenya or n or frequency or f goona samboda n keenya 6 akkuma reefu arganne mean deviation from mean ta gubbarra akkanatti dhoosaa qabdu tun mean from mean jechuudha kana 18 hiruu 6 meeqa dhufa 3 dhufa jechuudha. Hanafu D is the right answer. Consider the quadrilateral ABCD where A is the point 0,0 and the B is equals to -1,1, C is 0,2 and the D is 2,2. Then which one of the following is true? A, CD is perpendicular to AB, B, BC is parallel to AD, C, CD is perpendicular to BC and the D AB is parallel to CD. Jalqaba gaafii tana deebisuudhaaf seerota kana beekuu qabdan. Fakkeenyaaf CD perpendicular to AB kan jirudha. BC parallel to AD jira. Filannoon hundi waa perpendicular fi parallel dubbataa jira. Perpendicular fi parallel dabaasuudhaaf dirqama slope keenya beekuu qabna. Slope isa kanaa fi kana beekuu qabna. Relation slope waliin qaban perpendicular fi parallel akkamitti akka dabaasnu slope nuuf hima jechuudha. Seera tokko maal jedha? M1 times M2 is equal to -1. If it is -1, then the two each other line is perpendicular to each other jechuudha. Kana jechuun M1 baay'isu M2 jechuun slope isa jalqabaa amma CD'n baay'isu AB slope isa lamaan kana waliin baay'atoo negatiiva takka kan dhufu taate wanni sun waliin perpendicular jaama jechuudha akka seeratti. Inni lammaffaan if M1 equal to M2 then line lamaan san waliin parallelidha jechuudha. Seeruma kana lamaan qofa qabachuudhaan as keessaa tafe deebisan taane dhaamsa haa deemnuun isiniin jedhame. Mee sloppiin inni fakkeenyaaf CD dha. M keenya meeqa? Asitti 2 minus CD jeemire 2 minus 2 over 2 minus 0 goone jechuudha. Maaliif asitti y2 minus y1. y2 jechuun 2 dhalachuutu. Eshi x2 2 dha. x1 0 dha. Gizee ilaalla sloppiin keenya 0 dhufe jechuudha. Inda AB M slope isaa lamaan wal ilaaluu deemna. AB fi CD kanuma filannoo A dhaa kana mirkaneessuudhaaf jechuudha. Amma gizee ilaallu y2 1 minus 0 dha. y1 0 dha. y2 1 jechuudha. Gizee irraa hir'isnu 1 minus 0 is 1 and over x2 minus x1. x2 is -1 and x1 is 0. x1 is 0, x2 is -1. Gizee irraa hir'isnu -1 minus 0 is equal to -1. Then -1 over -1 is -1. Then AB slope is -1 and the CD slope is 0. Then if it is perpendicular, M1 times M2 is must be -1 by multiplying to each other. Then 0 times -1 different from -1. Ogali by takun 0 ta 0 different from -1. Kanafu filannoon n
dhaamee jira jechuudha. Mee BC slope haa laallu 2 minus 1 over 2 minus 1 over 1 minus 0 1 minus into minus 1 as keessatti akkana jechuudha. Asitti sorry as 0 dha jechuudha. Maaliif x2 keenya asirratti x2 keenya 0 dha. X1 keenya minus 1 dha. Minus into minus 1 jennee ni jira. Therefore this is 2 minus 1 is equals to 1. 1 over 1 is equal to is 1. BC amma kun slope isa kana takka dhufa jechuudha. BC dha. Eshi AD, what about AD? AD where we are find the AD slope 2 y2 keenya 2 dha minus 0 over x2 keenya 2 dha x1 keenya 0 dha jechuudha. Is equal to 2 over 2 is equal to 1. The slope of this one is also 1. Therefore m1 equal to m2. This is parallel jennee jira reefu. Kanaafuu kunitti leen takka kunilleen takka parallel each other perpendicular hin jenne. Kanaafuu the right answer is B is the right answer. So what is the average rate of change of y equal to f of x with respect to on x interval irratti a dha b dha a maal jechuudha. Kana jechuun x1 x2 dha jechuudha. X interval on x interval jechuudha. Kana jechuun average rate of change jechuun bakka isin slope dha derivative jechuudha. Karaa biraatiin derivation maalidha? Slope dha. Slope maal jenne generally formula slope dha yookaan derivative of x. Kanaaf average rate of x dha change dha y2 minus y1 over x2 minus x1 jennee ilaalla. Amma asirratti karaa qal'aaliidhaatti kan isin deebisuu dandeessan mee isinii haa agarsiisu. Kana jechuun y2 eessaa arganna? A1 fi x1 fi x2 nuu kennamee jira. A fi b jaamee jira. Y2 akkamitti arganna kan jiru, y1 akkamitti arganna kan jiru formulaan slope m keenya akkuma duraan beeknu y2 jennee jira. Reefu y2 minus y1 over x2 minus x1 jennee jira. Kanaaf y2 eessa jira? y1 eessa jira jettanii kan xinqamtan isinii nola. y2 is equal to f of x2. F keessa x2 yoo galchite y2 argatta. F of x sana keessa bakka x san yoonii fi a1 x1 galchite f y1 argatta jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? y2 f of b y1 immoo f of a. Therefore f of b minus f of a over b minus a. B is x2 and a is x1. F of b is y2 and f of a is y1. Kanaafuu sloping keenya kana dhufa. Kana hoo deebisa filannoo keessa mee filannoo irra deemnee hawwaliin ilaallu ta'a. Kottaan afaan bu'a. D is the right answer. Which one of the following is a decomposition of the rational expression 3x square plus 5x minus 1 over x plus 2 over x plus 1 the whole square and a sum of partial fraction mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf LCM isaanii si fudhannee haala LCM isaanii hirmaata walii guddicha isaanii walii ilaallu ta'a. Kana jechuun x plus 2 times x plus 1 the whole square dha. Waliin qabanii kana jechuun adda baaf decompose goona jechuudha. LCM isaanii maal goona? X plus 2 x plus 1 the whole square into itti baay'isna jechuudha. Maalitti 3x square minus 5 plus 5x minus 1 over what? Isuma kana ture egaa x plus 2 times x plus 1 the whole square equal to a goona a over x plus 2 plus b over x plus b over x plus 1 plus c over
x plus 1 jechuudha. Egaa x plus 1 kun firii meeqaa ture? Abbaan lama waan tureef x plus 1 b fi c irra kan jiran ta'a. Mee haya walitti baay'isnee kan ittiin multiply gisee walitti booyne kan maal kan dhaamsa seetti ugaaniif kanan baay'isne kanaan wal dhaamsa. Kunis kanaan wal dhaamsa. Kanaaf maal ta'u asitti 3x square plus 5x minus 1 is equals to kana gamas gisee isaan hundumaa kaasii kana gizeeniif hundumaanuu baay'isnu. Hundaanuu akkasii baay'isuudhaaf ilaala karoora keenya. Hundaanuu akka baay'isuudhaaf himi gizeenii kanaan baay'isnee jirra. Gizee wal qixaachiitiin baay'isne maal ta'a? Kun kaa jalaatiin x plus 2 dhaadhaameeti. A into x plus 1 the whole square ta'a. Plus b dha gizee ilaallu x plus 1 x plus 1 dhaan x plus 1 habba takkaan jim ta'a. Kanaafuu x plus 1 times x plus 2 ta'a jechuudha. B times b into x plus 1 x plus 2 ta'a. What about plus c into x plus asitti gizee c dha kasii jala jiranoo gizeenii fi x plus 1 the whole square dha siira jalaa jiru jechuudha. Kan c qofa jala jiran yooniif ilaallu c qofa jalan the whole square qabaa miree fasirra. Egaa x plus 1 the whole square irra jira. Kan c jala jiran x plus 1 the whole square waan ta'eef x plus 1 the whole square waliin dhaama x plus 2 tu nuwaafa jechuudha. Kan c dhaan gizee achi baay'isne ka'eedha. A x square plus 2a x plus a dha. Ishee qabiidhaa ugaa laallu bx square plus 3b x plus 2b qasiidhaa ugaa laallu cx plus 2c haala kanaan dhufee jechuu gizee wali baay'isnee ilaallu. Amma karuma qallaaliidhaan kan wal qixaachi jiru maalii waliin fudhannee ilaalla. Haa iskeerii qabu iskeeriidhaan kun amma laala akkatti walitti hidhaatee wal qixaachi jiraami. 3x square is equals to ax square plus bx square a plus b the whole x square is equal to 3x square x square waliin dhaama a plus b kana maal dhufa jechuudha. Qallaalumatti equation tokko baafna. A plus b is equals to 3 dha ta'a jechuudha. Maaliif x square walirraa qabani. Haa wal qixaachi 5x qaba. Wal qixaachi kaan immoo 2ax 3bx and cx kana sadiin kan walitti ta'emma. Walitti daanii the whole x yoo goone sunillee 5x qaba. Equation ma wal qixaataa jechuudha. Hakunoo maal dhufa amma tokkoffaa argannee ishee 2a plus 3b plus c equal to 5 dhufa jechuudha. Warreen x qaban qofa warreen x hin qabne 0 c qaban qofa walitti gaafnu ma eenyu fi eenyutu walitti dhufe isaan sadeenuu walitti ni dhufu jechuudha. Eenyu fi a plus 2b plus c dha jechuudha. A plus 2b plus c plus 2c is equals to maal dhufa minus takka dhufa jechuudha. Minus takka dhufa. Amma kana eega equation akkana kan nu dhufu taate gana kanumarraa qofa a b c fi d argachuu ni dandeenya. Amma kanarraa a haa barbaannu. A is equals to 3 minus b asumarraa equation kanarraa fuunee bakka a kanatti value kana galchinu fidnee gizee value kana galchinu 2 into bakka a kanatti 3 minus b galchine ilaalla plus 3b plus c equal to 5 ta'a. Kana booda gizeenii fi asitti walitti baay'isnee haa laallume. 6 minus 2b plus 3 b plus c equal to 5 dha. Kana hoggaaniif 6 teenyachi dabarsine meeqa dhufa?
asitti 3b jira plus minus 2b ni jira kamalta b ta b plus c ta b plus c ni zugalastu asi gizee barsi minus 6 ta gizee fi 6 tana gizee fi walqixaachi dabarsite minus 1 dhufa jechuudha. Ishi minus 1 dhufa b plus c ni zugaltu minus 1 kana booda asii equation kanatti galchine gatii a argachuu ni dandeenya. Gatii a dhaa keenya argachuu ni dandeenya. Akkamitti arganna? Asirraa equation kanarraa jechuudha kanarraa gizee argannu mee haa ilaallu. Mee kanarra a plus 2 into b plus c equal to minus 1. Equation kanarraa jechuudha. Equation kanarraa minus 1 akkana dhufaa mere b plus c keenya wal qixa negatiiva takka inni jira. B plus c keenya equal to minus 1 jennee jira. Itti agalchinu a plus 2 into minus 1 bakka b plus c kana minus 1 galchinee jira equal to minus 1 ta'a jechuudha. Kana gisitti baasne a minus 2 equal to minus 1 dha. Ishi n keenya meeqa ta'a? N keenya equal to achi minus 1 plus gisichi dabre 2 ta'a. Kanaafuu n keenya meeqa dhufa? N keenya 1 dhufa jechuudha. A keenya marganne b fi c argachuu qalaalidha gaagana a argannaan mee as ol deemnee haa ilaallu. Equation as olii kanarraa b akkamitti arganne? Equation n keenya equal to 1 jennee jirra. Ishi a plus b equal to 3 jenne reefu. A plus b is equal to 3 jenne bakka a kana takka galchi. B keenya equal to 3 minus 1 dha jechuudha. B keenya wal qixa meeqa ta'a? 2 dhufa jechuudha. N keenya 2 n keenya takka b keenya eeqa 2. Si harkattu nun dhifu. Si keenyas kanumarraa argannu. Si reefuun tanaa maalirraa argachuu dandeenya? B plus c keenya maal finne reefu minus takka finne asirraa si argannu. Ishi 2 bakka b dha 2 plus c is equals to minus 1. 2 and c is equal to minus 1 minus 1 minus 2 ta'a gizechi dabre. Kanaafuu c keenya is equals to minus 3 dhufa jechuudha. C keenya maal dhufa? C is equals to minus 3 dhufa. Equation yoo kaayyennu 3x square plus 5x minus 1 equal to n keenya meeqanne 1 over x plus 2 plus 2 over x plus 1 minus 3 over x plus 1 the whole square. Kana dhufa jechuudha. C is the right answer as we see. Lakkoofsa 18ffaa kan ilaallu taame gaaffii lakkoofsa 18ffaan kutaa 12ffaa chaaptara isaa 4ffaa waa'ee problem solving linear programming sanarra jira. Mee takka takka waliin haa ilaallu. A farmer having a total capital of 400,000 and about oxen and sheep to be engaged in the available space that could accommodate at most 35 animals. An ox cost him per 60,000 and a sheep per 5,000. After some time of caring, he sold each ox at 65,000 and each sheep at 6,000 bir. Which one of the following is representation of a problem in order to maximize? Kana jechuun maal jechaadha? Gaaffiiwwan asiin gadi amma fakkeenyaaf mee gaaffii kana problem solving mee harma afaan keenyatti akkamitti akka hubattan mee understand dura gaaffii goonan deebisuun maalidha? Qalaalidha jechuudha. Representation asii gadi kamii amma kana generally application akkuma akkamitti akka hubattame amma gabareen yookaan qonnaan bulaan tokko birrii 400 qabannee birrii 400 fi sangootii fi hoolotii bituu barbaade hoolotii tana bitee nyaachisee gurgureetii rakkachuu barbaadee jira jechuudha. Kana keessa qarshii 400 hoolaa fi maal bituu barbaade? An oxen and
ship kana bituu barbaadee jira mire ship oksiniin tokko birrii 60,000 hoolaan tokkichi sheeppiin tokkichi immoo birrii 5,000 jechuudha. Kanarraa gizee xiqqishoo turse yoo xiqqaa yoo nii fi guddate atmost waliigal fedhu horii eeganaa fi kana hin jenne walitti idaa jechuun idaamni isaan hoolaa fi animaalummaa inni bituu barbaade 35 atmost 35 jechuudha inni bituu barbaade fedhu horii fedhu hoolaa 30 fi sangaa 5 ta'uu danda'a. Fedhu sangaa bahaga maalleen siigee fedhu walqixa akkas ta'utti bakka atmost 35 jee tokkichi 60,000 bitee oksini sangaa inda hoolaa immoo tokkicha birrii 5,000 bitee sanboota gizee xiqqishoo nyaachisee hoggaa kan gurgure hoolaa tokkicha birrii 5,000 bitee 6,000 gurgure sangaa tokkicha 60,000 bitee 65,000 gurgure kanaafu representation kamija amma sirraamee uummata ko huwatu qabna maximizing inni wanni gurguru barbaade problem in order to maximize guruudhaaf mee tirfii inni argate tirfiin keenya mee akka problem solving isinitti zeddiidha maximizing keenya zeddiidha mee x keenya akka shipitti akka sangataa fudhannu x akka maalitti sangicha taa fudhannu 65 tirfiin keenya mee 65k minus 60k gizee walirraa irrifnu meeqa dhufa tokkicharraa sangaa tokkorraa meeqa argata 5,000 argata jechuudha 5k 5,000 argata 5,000 x each tokkoon sangaa tokkorraa agar argata pilaas hoolaa tokkicharraa meeqa argata 5,000 bitee 6,000 gurgure meeqa 6,000 hirrisuu 5,000 gizee goone meeqa arganna 1,000 takka argata jechuudha 1,000 y keenya assume as shipit x keenya as akka oksinitti haala fudhannu inni jira jalqaba hagan argata maximizing keenya hagan inni jira and ammallee hoolaa fi sangicha oksinii fi jasamiin animaaluma waliigalaa 35 fi sanii gad bituu barbaade atmost x plus y less than or equal to 35 jenneera. Ammas tokkoon isaa birrii 60 keedhaan bita pilaas tan ammoo 5 keedhaan bita 5 keedha less than or equal to meeqa 400 keedha jechuudha. Keen tun beekaa kuma bakka buutti ni beektan jee understand gootan jeetiin isin yaada. Warreen understand gootan jeetuman isin yaadaara. Kana jechuun mee kee tan isaan hundarraa waa balleessinu. Kee fi 5k dhaan haa balleessinu mee isaan hunda 5k dhaan waa asitti x 60kx plus 5ky equal to 400k dhenna jechuudha. Kamee 5k dhaan haa balleessinu isaan hundaa'u. Kanas 5k dhaan gizeenii fi 5k dhaan firre keen kenni bada 60 gizeenii fi 5 firre meeqa 12 ta'a jechuudha. 12 x plus y less than or equal to asitti immoo mee keen badee jira 400 gizeenii fi 5 baay'isne meeqa ta'a? 40 gizeenii amma 10 baay'isuu godhi 40 gizeenii fi 5 firre meeqa dhufa? 8 dhufa. Kanaafuu 80 dhaabaa jechuudha 80 dhufa. Laal bakka representation equationiin isaan jedhan kanaan alaa hin jiru jechuudha. Kanaan alaadhaa maal hin jiru qallaali taaqaanu 35 jennee jirra. Kana jechuun ishee 12 x plus y less than or equal to 80 representation kana x greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 dha. Mee filannoo irraa ilaallu kana taa'etti jechuu deebisan keenya. His profit assuming that each ox and sheep can be sold at a uniform price where x is the number of oxen and y is the number of sheep enne haayenne jira. Mee maximize amma kun zeddiin keenya maximizing keenya kuma jaa 6,000 plus 5,000 y asirratti 6,000 haa arganne hin qabnu nuti 6,000 hin arganne asitti 5,000 arganne false kuma takka arganne walirratti false. Mashii
kun asitti sirriidha ta'a. Kun 12 kun false less than ta'uu qaba. Ishee kun amma sirriidha asimas sobata kun asitti 60 keen arganne nuti maximize keenya tirfiin keenya ganaa miti kanuma irratti false ta'a. Ishee what about C asitti 5,000 argannee jira kun sirriidha. 5,000 sirriidha jechuun kamtu sirrii hin taane kamtu sirrii ta'a waliin ilaalaa adeemnu. Kamtu sirrii hin taane kamtu sirrii ta'a. Fakkeenyaaf asitti 5,000 arganne hoolaa sangacha irratti kanarra 1,000 akka arganne sirriidha. X plus y less than or equal to 35 sirriidha. X plus 12x plus y less than or equal to 8 jenne malee 800 hin jenne. Ishee kunillee correct it's not correct. What about D? D akkuma jennu kanallee birrii hoolaa sangaa tokkicha irratti birrii 5,000 argate hoolicha irra birrii 1,000 takka sirriidha maximize nuti jenne. And x plus y less than or equal to 35 ta'uu qabanne. And 12x plus y less than or equal to 8 jenne 18 jenne. 80 then x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0 is D is the right answer. And the question number 19. Consider the greatest integer function defined by f of x is equal to at x minus 1 akkanatti. And then which one of the following is the set of the domain? Domain nugunda greatest integer one to one correspondence kana kana jennaan set of real number ta'uu qaba. Rational number waan jedhamsi suma keessa integer waan jedhamsi the set of real numbers ta'a jechuudha. Hoggaaniif waan correspondence the set of greatest integer function naam jennaan one to one correspondence ta'ee set of real number ta'a jechuudha. C is the right answer. Question number 20. Which one of the following equation represents a line that passes through the point this to this? The question number 20. Then point kana amma fakkeenya dura slope keenya barbaannu slope keenya m gisee barbaannu slope barbaadu qabna jalqaba. Slope keenya y2 minus y1 over x2 minus x1 equal to y2 keenya meeqa? Y2 keenya 4 minus x2 keenya y1 keenya meeqa? 1 jechuudha. Minus 1 ta'a. Kanaafu minus 1 over what about x2 minus 3? What about x1 is positive 2. Therefore 5 over minus 5 is equal to minus 1 ta'a jechuudha. Minus 1 dhufa sloping keenya. Eega sloping keenya minus 1 dhufe kan equationii barbaaduudhaaf equationii y minus y1 equal to m into x minus x1 goonee argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun y minus y1 keenya meeqanne minus takka inni giseenii minus irraa goone positive plus 1 ta'a is equals to m keenya minus 1 into x minus x1. What about x1 is minus 2. x1 is 2. Therefore giseen nuti irraa ittisne isreessu akkasuma ta'a. Giseen nuti itti baay'isne y plus 1 is equals to kan itti baay'isi minus x plus 2. Therefore when we move from the right to the left equally as gisee gamana kan deebisnu taate y x gisee gamana dhufte maal taati? Plus ta'a. Therefore 2 gamanaatu gisee dhufte maal taati? Minus taati. Asitti plus x plus 1 minus 2 dha. Kanaafu y plus x minus 1 is equal to 0 ta'a jechuudha. Kanaafu the right answer akkanaa hoo jiraate the right answer A is the right answer jechuudha. Question number 21. Question number 21. What is the coefficient of x cube y the power of 4 in the expansion of x minus 2y the power of 7 jira jechuudha. Amma kun amala combinationii jechuudha. Combinationii maatisii kutaa kudha takkaffaa irra ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf asitti maal jechuudha? 7 minus keen keenya meeqa dhufa? Asitti 7 minus keen keenya. Then the combination of 7 minus k 7 minus k dha goonee kan argachuu dandeenya jechuudha.
kana gizeenii fi wanni goonee kan laallu gizee ta'u isa kana multiply laallu inni keenya walumaa galatti torba keen keenya immoo kaawwaa irraa kanaan laalama jechuudha. Inni koma keedhaan fudhannee koombineeshinii isaa koombineeshin times isaan kana walii baay'isuu x jechuun x the power of 3 n minus k jechuun 7 minus 4 is keen keenya meeqa keen keenya 4 n keenya 7 dha ta'a jechuudha. X the power of 3 jechuudha. 7 minus 4 is 3 then times minus 2 the power of 4 times y is the power of 4 jechuudha. Y is the power of k dha jechuudha. Paartii minus 2 dhaatu isaan lachuutu the power of 4 waan ta'uuf ishee kanaafuu meeqa dhufa combination of 7 4 times asitti x the power of 3 dha dhufa. X the power of 3 times minus 2 the power of 4 x the power of 3 y the power of 4 minus 2 the power of minus 2 the power of 4 jechuun 16 nuti wanni laaluu deemnu koofishantii isa kanaati kana dhiisneetuma kanaaf kana waliin baay'isne jechuudha. 22ffaan akkanadha. Which one of the following is not power function jaa power function kan taane isa kamii jaa kanneen as gadi keessaa kun power function dha kun power function kun illee power function dha kun immoo maalidha exponential function dha which is not power a function and therefore B is the right answer. And the question number 23. Question number 23 is consider the matrix then which one of the following statement is true about the minor or the entire of the matrix A jechaara mee haa ilaallu tokkoon isaa. Amma maal jaa the cofactor of 3 is 9 jaa cofactoriin 3 dha 3 tanaa mire cofactorii isaa barbaaduudhaaf dursuu minor isaa barbaadna akkanumatti ajjeesteetuma roo fi kolomanii isaa ajjeesnee haa ilaallu roo fi kolomanii inni irra jiru haa ajjeesnu 2 1 fi 1 5 tafee criss cross naa godhi criss cross godhi walirraa narrisi 10 gizeenii fi 2 5 hin baay'ine 10 minus meeqa 1 1 1 ta'a kana jechuun meeqa dhufa gizee walirraa narrisne 9 dhufa koofaaktariin isaa koofaaktari jechuun rooyii lammaffaa fi kolomanii tokkoffaa irra jechuun minus 1 the power of 3 dha jechuudha. 2 fi plus 1 gizee 3 ta'a kana jechuun minus 9 dhufa jechuudha. Maaliin cofactoriin isaa minus 9 dhufa kanaafuu not 9 the cofactor of 4 is minus 6 the cofactor of 4 is minus 6 cofactory 4 dha minus 6 dha jemee roo fi kolomanii 4 irra jiru kana balleessinu. And 1 fi minus 1 1 fi 1 5 tafe criss cross ana goonu minus 1 fi 5 minus 1 fi minus 1 ta sambuda meeqa dhome minus 6 ta maaliin isaatuma general minor isaa qotis minor dha sambuda cofactory isaa minor row 1 row 2 column 2 irra jira 2 plus 2 4 dha minus 1 the power of 4 keenya meeqa mata positive mata qata doesn't affect therefore it is minus 6 is cofactor and minor dha kanaafuu the right answer is B. And what about C? The minor of 4 is 6 yeah. Minor in 4 dha minus 6 dhufe minor is cofactor illeen wal fakkaataadha jechuudha. And D immoo D akkana jechaadha. The minor of 3 is 9 ja minor in 3 dha reefu akkuma laalle minor in 3 dha meeqa dhufe 9 dhufeeti. Cofactoriin immoo minus 9 dhufe jechuudha. Kanaafuu soba B is the right answer. The question number 24. Which one of the following is a solution of logarithm of x plus logarithm of x minus 2 base 3 equal to 1 ja. Ishee kana mee walumaan ilaallu. Kana jechuun seerri logaritmii dha gizeeniif waliif inni logarithm of dursoo mee doomeen isaa ilaallu. Doomeen isaa logarithm of x base 3 jee kan jiru tana dirqama x in greater than 1 ta'uu qabdi jechuudha. X in greater than 1 ta'uu qaba jechuudha asitti immoo. Ishee asitti immoo logarithm kanaafis ilaallu kanaafis gizee ilaallu x minus 2 greater than 1 ta'uu qaba jechuun general doomeen isaa barbaaduudhaaf jechuudha.
Kanaafuu x'n greater than 1 and 3 therefore asitti 1 irraa kaasee aga positive infinity jira. Asitti immoo 2 3 irraa kaatee aga positive infinity. Kanaafuu how many kan qabu 3 irraa kan ka'e kana jechuudha. 1 irraa kan ka'u dhaaf osoo hin ta'in ka 3 irraa ka'u jechuudha. Kanaafuu giraafii isaa waggaa kaafne asi 3 yoo ta'e asi 1 ta'e garagara waan hin taaneef 3 irraa akka deebi'e jechuudha. Giraafiin isaa kana. Kanaafuu doomeen isaa 3 up to positive infinity 3 up to positive infinity waan ta'uuf 3 dha jechuudha bakka doomeen isaa. 3 irraa ka'ee kan ol kutu solution isaa halaallu. Solution isaa logarithm of seera isaanii gisee waliif finne x into x plus minus 2 base 3 equal to 1 jira. Maaliif logarithm of a times b equal to logarithm of a plus logarithm of b dha waan ta'eef kanaafuu log of x plus log of x minus 2 kaniifiin waliif fidee isin agarsiise. Kanaafuu beezii kana criss cross goonee halaallu x into x minus 2 equal to 3 the power of 1 dha. Gizeenii fi solution solve godhuudhaaf deemnu kanatti baay'isii x square minus 2x equal to 3 dha. Ishii gamana finnee halaallu. X square minus 2x equal to 3 dha. Minus 3 is equal to 0 goonee halaallu. Ishii kan minus 2 fidu walitti hidhame kan waliin baay'atee negative 3 fidu eenyu dannee gisee ilaallu x minus 3 and x plus 1 dha. Maaliif 1 plus minus 3 minus 2 dhufa gisee walitti baay'iste minus 3 dhufa gisee walitti hidhate minus 2 dhufa jechuudha. Kanaafuu x'n keenya gisee takka maal ta'a 3 ta'a. X'n keenya gisee takka minus takka ta'a. Kanaafuu doomeen keenya minus takka nammatu 3 dha ta'a jechuudha. 3 is the right answer. B is the right answer. Question number 25. Which one of the following statement is true about the given number and the point on the number line? A. There is a one-to-one correspondence between the set of natural numbers and the point on the number line. B. There is a one-to-one correspondence between the set of rational numbers and the point on the number line. C. There is one-to-one correspondence between the set of irrational numbers and the point of the number line. D. There is one-to-one correspondence between the real numbers and the point on the number line. Akkuma reefuun tanaa'u isiniin jee ture one-to-one correspondence fi bakka waan fedhe kan joota kan taate one-to-one correspondence fi greatest integer ምናምን jennaan maalidha natural number integer ምናምን osoo hin ta'in the set of real numbers dha jechuudha. Kanaafuu D is the right answer. Question number 26. What is the transpose of the matrix M? Transpose kana halaallu. Transpose jechuun row fi kolomanii qof wal jijjiirudha. M matrix transpose isaa asuma dalaynee sanbooda maal goonee finna filannuma keessa dhahine itti galchuudha. Transpose isaa row isaa kolomanii deebisnee haa finnu. Mee row waan kana kolomawwan goone ilaalla 1 2 1 haarootuun 0 minus 1 if 3 9 3 halaallu 0 minus 1 3 and row 3 is 2 1 5 2 1 5. Ishi filannoo keessa kanuma akkana jiru halaallu irraa kan 1 0 2 roowiin jalqaba 1 0 2 sirriidha. 2 minus 1 1 sirriidha. 1 3 5 sirriidha. A is the right answer. Question number 27. Which one of the following sets is the domain of the rational function? Domain of the rational function kan ta'e isa kamii jaasin kanneen asiin gadi kana keessa rational function domain isa kana bana. Domain isa kana fakkeenyaaf kanuma jalaa consider goonee ilaalla. Real number except inni kan keenyudha. Ka jalaa kana halaallu x the power of 4 plus 2x square minus 3 dha. Kana maaliif maalutu walitti dhufee ka walitti hidhamee positive lama ka waliin baay'atee negative 3 dhufu eenyuuf x plus 3 times x minus 1 the whole square qabaata jechuudha. Ishi kuni factorin ta'u kana kan factor ta'u kanaafuu x minus 1 x plus 1 times x square plus 3 kun akkuma jirutti factor waan ta'aniif akkuma real number fudhatama. Kun immoo factor ni ta'a minus 1 and positive 1 kanaafuu all real number
except -1 and +1 dha ta'uu qaba jechuudha. -1 and +1 except isaan kana malee all real number ta'uu qaba. B is the right answer. B is the right answer. Question number 28. Which one of the following statement is true in borrowing money? Maallaqa liqii namarraa liqeeffatame tokko waa'ee kanaa ilaalchisee kan dhugaa ta'e isa kamii jedha? A. The borrower only pay back the principal amount. B. The lender assumes no risks when giving out a loan. C. Borrowing money involves an agreement to repay the principal amount along with accrued interest. C. Collateral is always required for any type of financial borrowing. C is the right answer. Maallaqa tokko yeroo liqeeffattu waliigaltee wayii takka gootee gaafa deebistu qarshii gana deebistaa jaamee hawaasa keenya inni fudhachiisamuu ni jira kan ammayyaatu wanni ammaan tana babal'ate dhiisii duraanumaa namoonni bakka xiqqishoonni qabeenya manaa hin qaban gaafa deebistu bakka indigenous knowledge ka fayyadamuu jiru. Qarshii ammaan tana kumaa gana fudhadhu gaafa na deebistaa gana fudhatta sun maalidha yoonii fideeffame reetii daddeeffama jechuudha. Kanaafuu waliigaltee akkasii hin qabaatu intarestii wayii takkaan kan deeffamudha. C is the right answer.